من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد وفرقة رحمتان بسم الله جرين دبي جلق بدي الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين صلوات ربي والسلام عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام. وبريين كينيا جالتمو كبجمو بقى كان چانال كينيا ستار دعوة جروبت نجي عن نفتن تولك هرس متى دوري كينيا كموجي إيجالتي مفاجر IQM jechuun kaakuma beekamu afaan Ingiliffaatti sii qaba nutillee citii hiika keenyaa nu biraa qaba jechuudha. Akka afaan Ingiliffaatti IQ jechuun intelligence quotient of mind jechuudha. Akkammoo afaan Oromootitti afaanan dubbadhuu fi isin dubbattan kana bahee nutillee ijaarsa qayroo muslimaa akkamitti qayroo muslimaadha ilaalcha dogoggoraa of keessaa haynee ilaalcha sirriidhaa sammuu keenya keessa finnee deemna jechuudha. Waa'ee nuti irraa dubbachaa jirru har'aaf isinii qabannee dhufne waa'ee duniyaa akkuma dubbachaa jiruu fi dubbatamaa jiru har'a nutis kanarraa hojii dubbanna. Tole qaba. Akkuma beekamutti musliimni ilaalchi inni duniyaa tanaaf qabu akkam ta'uu qaba? Maali? Waan jiru wajji ilaalla jechuudha. Wantoonni je'amanii fi hubannoon dogoggoraa hedduutu argama waa'ee duniyaa irratti. Duniyaa irratti fakkeenyaaf yoo isin lakkaa'ee jiru namoota musliimaa biratti maaltu argama jechuudha. Addunyaa sijnul muumin wa jannatul kaafir. Duniyaan harkitee nuuf mana hidhaati kaafirtoota jannata. Yoo ji'amu hubannoo dogoggoraa keessa jira hadiisas ta'u akkasii hubatamuu qabu akkaataa itti hiikamuu fi hubatamuu ulamaa irraa baratamuu fi xiinxalamuu qabu. Ammas argitanii gabrichi duniyaa gabrichi warqeedhaa yookiin meetaadhaa kisaare waan jeemuu jira jechuudha. Kunillee maaliif akka je'ameetu jira jechuudha. Ammas duniyaan fakkeenyis akka re'eetti tuutuu gurra muraatillee je'amee haasa'amuutu jira jechuudha. Kunis akkatti hubatamuu qaba jechuudha. Bifuma kana fakkaatuun yaadota garaagaraa hedduutu jira kan waa'ee kanaatiin wal qabatee jechuudha. Kanaaf nuti argitee akkamitti hubachuu qabna? Hubannoo sirriidha jechuudha. Duniyaa kana ammallee goflaa bookee hin miizantu je'ama dhugaadhaan miizantu. Wantoonni kunniin waan je'amee fi akkatti je'ame qaba akkatti nama barsiisuu fi nama sabbarsiisuudhaaf dubbatame qaba malee akkuma nuti argitee ija takka qofa qabaatee namni ija takka yoo dhabe akkuma hin bareenne hadiisa tokko bichaa qabannee isa biraammoo yoo irraanfannee yoo lafa irra tarkaanfannee deemne hubannoo sirriin hubanne yookiin faamusuu yookiin hubannoo dogoggoraa nu harkaataa jechuudha. Akka akkas hin taane maal ta'uu qabna dha? Hubannoon sirriidha. Hadiisni biraammoo inna allaha yuhibbu al-'abda al-ganiyya at-taqiyya al-khafiyya kaje'u jira jechuudha. Hadiisni biraammas ihris 'alaa maa yanfa'uka kaje'u jira. Waan si gargaaruu fi si fayyadu cufarrattuu bolli ariifadhu jechuudha. Wasta'in billahi wa laa ta'ajaz. Rabbiin gargaarsifadhu hin dadhabin hin laafatin kaje'u jira jechuudha. Bololi ariifadhu kaje'u jira. Tole ka wantoonni kunniin wal dhaba. Hubannoo keenya wal dhaba malee hadiisni gonkumaa wal hin dhabu. Kanaafuu nuti hubannoo sirrii akkamitti sirreessina? Akkuma Rabbiin je'ee fi akkuma salafoonni je'anitti sirreessina jechuudha. Rabbiin maal je'e irra caaltu du'aa'idhaa uffuu dubbatu jechuudha. Rabbanaa atinaa fi duniyaa hasana wa fil aakhirati hasana wa qinaa azaaban naar. Yaa Rabbi argitee duniyaa kanatti illee waan gaarii. Duniyaa keessatti wanni jibbamu maaltu jibbama? Waan fofokkattuu fi waan kasbii halaala kan ta'e yookiin waan haraaman carraaqanii harkatanii fi karaa haraamatiin qaxxaamuraan duroomuu yookiin horuu barbaadudha jechuudha. Wanni haraamii yookiin immoo malaammaltummaa matta'a bubboo fudhatanii nyaachuu kana haraami jechuudha. Tole ka nuti ija kamiin hubachuu qabna duniyaa? Akkuma beekamu hadiisonni reefu argitee dubbatamu san duniyaan hanga goflaa bookee hin geessu. Duniyaan argitee fakkeenyis akka re'ee duutu gurra muraatee eenyuun irraa bitata jedhamee ibsame sanii hogguu jedhamu. Duniyaan gabrichi duniyaa kisaaree hogguu jedhamu. Wantoonni akkanaa kun yoo dubbatamu maal jechuudha? Aakhiraadhaan yookiin jireenya aakhiraa jireenya jannataatiin fi jireenya duniyaa ganda keessa jirru kana yoo wal bira qabnee midaallu akkuma beekamu Rabbiin rahmata dhibba uumee 99 bira kaa'e takkittiidhaan addunyaa kana qananiisee horachuu jira jechuudha. Parsantii dhibbaa fi parsantii takka oguu wal bira finnu yookiin 99 fi parsantii takka oguu wal bira finnu 0.00 takka ta'a jechuudha. Kun akkuma waan hin jirreeti. Kanaafuu duniyaan akhiraa biratti akkuma jireenya hin jirreeti jechuudha. Maaltu nama musliima irraa eegama ree? Duniyaa keessatti yoo qabeenya illee argatee fi qabaatee yoo tulallee Rabbi shukrii galcheetu gad of qabu taqiyyii hafiyyii ganiyyii yoo ta'e ni jaallatama. Akkuma jedhame san gabricha Rabbii sodaatee garabbiif immoo
qabeenya qabu san argitee miskiina yaadatee mana rabbiitiin ijaaree jihaada karaa rabbii keessatti hin godhee yoo jee baay'ee jaallatamaadha jechuu rabbiin ni jaallata. Garuu immoo gabroota irratti ol fuudhuu ittiin dhaadachuun hin barbaachisu jechuudha. Walumaa galatti duniyaa qabaatanii yoo je'anis maaltu namarraa eegama? Gammachuun daangaa dabraa fi dhaadannoo ol fuudhuun hin barbaachisu jechuudha. Yoo dhabanis galmuree gaddanii hiraaranii of fuudhuu fi of ajjeesuu if miidhuu ofirraan gahu akka waan rabbii nama jibbeettis laaluun dogoggora jechuu nama muslimaa akkana beekuu qabu. Kanaafuu namni muslimaa addunyaa tanaaf qaalii ta'uu of beekee osoo taa'u nutiif ganda hidhaa gujamu harkaa miila hidhamneetu masjiiduma galla itikaafa teenyaa qofa osoo hin ta'in masjidattis sa'aa rabbaka wa sa'aa nafsaka kuma jedhamu jechuudha. Sa'aa rabbii keenya yaadannu kamuu hojii fi dubbii keessattis yaadachaa innamal a'maalu binniyyaa gujamu. Ama lubbuu teenyaa fi maatii keenyaa fi biyya teenyaa fi diin keenyatis adda goonee proogiraama arreenjit goonee specific goonee limited goonee itti fayyadamuu qabna. Malee harka marannee teenyee biyya abbaa biraatti dhiifne siyaasa keessaa of baafne jireenya keessa ikoonoomii keessa magaalaa keessa of baafne yoo jenne arkitee addunyaan tunis furmaataa fi haqan harkatti nutillee diin keenya sarbamuu fi ofiinillee sarbamuu fi cunqurfamoo ta'uu keessaa hin baafne jechuudha. Kanaafuu wanni nurraa eeggamu waa afur isinii hima jechuu yoo xiqqaate jechuudha. Tokkoffaa akkuma jeeme san ayata suuraa baqaraa 200 boqonnaa lammaffaa ayata 200 tokkorra jiru san argitee waan gaarii musliimni akka duniyaatti fedhuu fi isa barbaachisu hubadha. Kalamaffaadha ammoo hadiisa ergamaa rabbii keessa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namoota sadii arkitee akka waan arkitee rabbii dhiyaatan of si'anii tokko anama tokko guutuu ni soomanaa jedhe nyaata barbaadu jedhe tokko immoo anfoon hin nyaadhu jedhe tokko hin fuudhu jennaan ergamaan rabbii warreen akkanaa kun guutuun sirrii miti jedhan anni nyaadha ni soomana anni fuudha ilmaaniin qaba ani ittiin fayyadamaa kanaafuu arkitee yaa ayyuhallazina aamanu kuluu min at-tayyibaati maa razaqnaakum akkuma jee wantoota gaarii kamuu muslimni ni hojjeta ni dubbata itti fayyadamaadha malee wanta gaarii kamuu balaaleffatee uffata xuraa'aa fi mataa wasaqa godhee khadar awliyaa akkasitti hin je'amu jechuudha. Tole kaa egaa akkana ta'ee rasuulli maal jeen jara sadeen kanaan jechuu faman ragiba an sunnatii falaysa minni namni sunnaa tiyya karaa kiyya balfee je'anarraa miti daangan dabrinaa jee akkasumallee intala utubaatti ofiitee akka waan rabbi gabbaltuu halkan laylii yaadadha jettee ta'aa turte arkitee maal jeen akkanatti of hin miidhin lubbuu ta'e hin dararin jeen jechuu lubbuu ta'e hin ajjeesinaa jaa quraan illee akkuma akkas ta'e. Kanaafuu hawaa'ee duniyaarra gabaabinatti hubannoo sirriidha akkuma reebsunii dubbadde suuratul baqaraa boqonnaa lammaffaa ayata 201 irratti akkuma arkitee duniyaa keessattis waan gaarii barbaanna jee akaradha akiraattis jannata barbaanna jee akaradha jiru akkasumallee immoo arkitee suuratul qasas boqonnaa 28 ayata 78 irratti illee walaatan sanasiibaka min ad-duniyaa qooda kee dandeetti kee jabeenya kee waan qabdu waan rabbi sii kenne qooda bee akkuma jiru akkasumatti illee immoo ammallee maal jee rabbiin jechuu ثم لتسألن يومئذ عن النعيم guyyaa borii arkitee waan har'a isinii kenname kana itti fayyadamuu baannaan irraa gaafatamtan akka jiru arkitee namuu qopheessuu fi jabaachuu qaba jechuudha. Namuufuu kennaa kenne rabbiin qaba. Inni biraa immoo arkitee waa'ee Umar ibn al-Khattab waa'ee nama nurrallee ta'uu sodaa rabbii qabu duniyaa bifa inni ittiin hubateen hawwannu jechuudha. Warreen masjiidatti galanii masjiiduma taa'anii nuti arkitee oorruu warra rabbii ashiitadha jedhanii bifa sanii yeroo har'aa kana fa'aa ittiin of dhaadan jechuudha. Namoo rabbii illee akka isaanii ta'anii hin beekanii akka warra kaleedha. Maal jennu warreen namoota kanniini barsamiin warqiin roobdu barsamiin horiin roobdu mallaqan roobdu gabbaa dalagadhaa jeen akkasi yaa ummata islaamaa wanni namarraa eegamu duniyaa keessatti argite duniyaa jala deemuudhaan ganda xiqqashoo tana keessatti aakiraa irraanfachuu dhoorkadha malee dalagachuun dhoorkaa miti du'a akka borduututti yaadi duniyaa immoo argite carraaqadhu hurka keenyaadhu tanas isiniin jechuu barbaada wanni isiniin joommoo nama halkanii guyyaa osoo halkanii guyyaa addan beeyin ifaa fi dukkana addan beeyin kafiigu akka namicha argitee siniif ni laaltanii akka namicha kana akka hin taane wabillaahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu chaanaala keenya nu jabeessaa nu gargaara nama argitee immoo aakiraa irraanfate akka hin taane aakiraa irraanfachuu dhoorkaa malee duniyaa dalagachuun dhoorkaa miti nama argitee osoo inni fiigu miilli isaa baqaqee dhama'ee if jala hin arkine
akka nama jaamaa taatanii ganda bareedaa san hin irraanfatinaa. Nu cufaafuu rabbiin argite duniyaa akiraa waan gaarii nu haa kennu. Warra musliima fayyadu rabbi nu haa godhu. Ijoolleen islaamaa qabsaa jabaadha bakka jirtanis hin jechuu barbaada. Akka namicha kanaa akka taatanii immoo ganda guddaa san hin irraanfanne nagaa ta'a fayyaa taanu.